Agaruma sagantaatti nu waliin turaan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuus hin dagatina. Waboon godina Walloo aanaa Harxummee Fursee keessatti waraana hedduu konkolaataa waliin barbadeessee daaraa godhee jiraachuu himee waboon tarkaanfii jabaa diina irratti fudhatu jabeessee jiraachuu beeksisee jira. Haaluma kanaan tarkaanfii ilaaleessaa waraana faashistii Abiyyi Ahmad jedhuun waraana raayyaa Biltsiginnaa godina Walloo aanaa Harxummee Fursee iddoo adda addaa keessatti tarkaanfii jabduu irratti fudhateen konkolaataa waraanaa oraalii 3 aleeluudhaan hedduu du'aa fi madoon adabee meeshaalee gurguddoo garaagaraa irraa boojuudhaan konkolaatichaas ammoo hojiin ala taasisee jiraachuu waboon beeksisee jira. Godina addaa saba Oromoo kana keessatti waboon tarkaanfii jabduu fudhachuun ammoo diina akka malee kan naasisee naannoon Amaaraas muddamamaa keessa jiraachuuf sodaa guddaa qabaachuun ishee himamee jira. Yeroo waraanni bilisummaa Oromoo waboon diina raasaa jiru kanatti ammoo ilmaan Oromoodha miseensa raayyaa Biltsiginnaa ta'an sirnicha ganuudhaan wabootti harka isaanii kennachuus itti fufanii jiru. Oromiyaa golee mara keessatti ilmaan Oromoo miseensa waraana Biltsiginnaa ta'an sirnicha ganuudhaan gara waraana bilisummaa Oromoo wabootti harka isaanii kennachaa jiraachuu waboon ifoomsee jira. Sirni cubbuun guutame Biltsiginnaan dargaggoota abdii egeree ta'an ammoo barcuma aangoosaa dheereeffachuuf jecha dirqiidhaan adda waraanaatti ergee ficcisiisaa kan ture yoo ta'u, isaanuma keessaa ammoo warreen shira Biltsiginnaa kana hubatan gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti dabalamaa jiraachuu waboon ifoomsee jira. Haaluma kanaan ilmaan Oromoo osoo hin beekin sirnicha ammoo tajaajilaa turan amma ammoo carraa argatanitti fayyadamuudhaan gooticha waraana bilisummaa Oromootti makaman kun godina Gujii Lixaa aanaa Dugda Daawwaa mooraa gandaa Dogoo Magadaa irraa ta'uu waboon himee jira. Miseensonni waraana Biltsiginnaadhaa harka kennatan kun ammoo qawwee keemmi hedduu dabalatee hidhannoowwan garaagaraa gurguddoodhaa fi rasaasaa fi bombii hedduu qabachuudhaan mooraa qabsoo bilisummaa Oromoottis dabalamanii jiru kan jedhe waboon. Miseensonni waraanaa hedduun harka laatan kunneen akka ja'anitti nuti jalqabaas ammoo fedhii keenyaa miti hojii dhuunfaa keenya osoo hojjechaa jirru dirqamaan nu qaban jechuudhaan kan himan. Qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo waboon gaggeessaa jiru qabsoo Oromoo bilisoomsuu fi walaboomsuu waan ta'eef ammoo saba keenyatti dhukaasurraa saba keenyaaf dhukaasuu qabna jechuudhaanis yeroo kanatti ammoo mooraa diinaa keessa baanee jira jechuudhaan kan dubbatan. Waraana bilisummaa Oromoo wabootti makamuudhaan saba isaanii irraa diina qolachuudhaafis akka jiran kan beeksisan. Guyyuma guyyaadhaan ijoolleen Biraanuu Juulaadhaa gara Jalmarrootti ammoo miila isii diriirfachuus itti fufanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon kibba Oromiyaa dabalatee lixaa fi jiddu galeessa bakka hedduutti leenjifamtoota Abiyyi Ahmadii fi Biraanuu Juulaa yeroo hedduudhaaf leenjii loltummaaf leenjisaa turan simachaa jiraachuu kan beeksise. Deebisee ammoo diina isaatiin aleelee Oromiyaas bilisoomsuudhaaf akka jiru kan hime ammoo tarkaanfii jabduu bakka hedduutti fudhachaa jiruunis injifannoo guddoo gonfatee diina ammoo baareessee sabattis abdii guddoo akka hore waboon ifoomsee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon godina Shawaa Bahaa aanaa Boosaatitti humna maqaa wabootiin mootummaan ijaaree saamichaa fi yakkoota garaagaraa irratti bobbaasee ture tarkaanfii jabduu keessa deebii hin qabne irratti fudhatee jiraachuu beeksisee. Waboon akka ibsetti humni maqaa wabootiin wal ijaaree saamichaa fi yakkoota garaagaraa raawwatu kun ammoo tibbana aanaa Adaamaa naannoo Awaash Malkaasaatti ammoo namoota imala gubbaa turan ukkaamsuudhaan saamuu fi ajjeesuu kan hime. Humni miseensota hanga 50 of jalatti qabaachuun himamu kun ammoo kanaan duras naannicha keessa sochootti yakkoota adda addaa uummata irratti raawwachaa turu kan himan ammoo battala waboodhaan tarkaanfiin irratti fudhatamutti ammoo waraanni mootummaadhaa daboobee fi baraaruudhaaf ammoo yaalaa turuun kan himame. Kutaalee Oromiyaa garaagaraatti gareeleen maqaa waboon ijaaramanii socho'an uummata irratti yakki raawwatan yeroodhaa gara yerootti ammoo bal'achaa dhufuun himama. Ijaarama gareelee kanneen duuba ammoo
harka mootummaatu jira kan jedhe waboon kaayyoon gocha kanaa ammoo maqaa waraana bilisummaa Oromoo wabootiin uummata irratti yakka raawwachuudhaan qabsoo waboon gaggeessuu faaluudha kan jedhe ammoo garichi aanaa Adaama naannoo Awaash Malkaasaatti namoota imala gubbaa turan ukkaamsuun saamichaa fi ajjeechaa irratti raawwachuun duras gareen kun gandoota baadiyyaa aanaa Boosaatti ammoo maallaqa fidaa jechuudhaan uummata dararaa turuu nama maallaqa gaafatame kaffaluu dadhabee fi diina keenya jedhanii ammoo irratti ajjeechaa suukanneessa raawwataa turuun kan imamu. Gareen kun yakka maqaa waboon uummata irratti raawwaturraa akka of qusatuuf ammoo yeroo garagaraatti akeekkachiifamaa turuun kan imame. Waboon ammoo akeekkachiisa kennamuuf irra tarkaanfachuudhaan yakka maqaa waboodhaan uummata irratti raawwatu itti fufu ordofee guyyaa har'aan tanaa tarkaanfii irratti fudhannee jirra kan jedhe. Tarkaanfiin isaan irratti fudhatame kun barsiisaadha. Fakkaattoota akka isaaniitiif illee ammoo araarri hin jiru kan jedhe waboon wajji tarkaanfiin kun fudhatamutti ammoo humni mootummaa garee yakka irratti bobbee kana baraaruudhaaf dirmatee fi akka bahee ture himuudhaan walumaanuu waraanni bilisummaa Oromoo barbadeessuu kan hime. Kuni ta'uun ammoo ijaarama gareelee gocha seer dhablummaa irratti bobba'an kanneen duuba eenyu akka jiru ifatti kan baaseedha jechuudhaanis waraanni mootummaadha garicha deeggaruudhaan waraana bilisummaa Oromoo maqaa xureessuudhaaf halkanii fi guyyaa hojjechaa jiraachuu garee kanaa wajji waraanni bilisummaa Oromoo kan saaxilee tarkaanfii irratti fudhatameen miseensonni garicha lubbuun oolan muraasni ammoo booji'amuu fi gariin gara naannoo Amaaraatti baqachuu waboon kan hime ammoo miseensonni garee kanaa gara naannoo Amaaraatti baqachuun isaanii ammoo waan mul'isu qaba. Humni kun garee fannoo waliinis hariiroo qabaachuu akeekas kan jedhan ammoo kutaalee Oromiyaa garagaraatti yakki maqaa waraana bilisummaa Oromootiin raawwatamu babal'ataa dhufu odeeffannoowwan iddoowwan garagaraatti bahanis ni mul'isu. Humnoonni yakka irratti bobba'an kunneen ammoo bakkaa bakkatti dirqiidhaan uummatarra maallaqa guuraa oolu nama ukkaamsuu doorsisuu fi ajjeesuu dabalate gocha hin malle hawaasa irratti kan raawwatan ta'uun isaanii himamaa jira. Humnoonni maqaa waraana bilisummaa Oromootiin ijaaramanii waboo fakkaatanii socho'an kunneen ammoo saamichaa fi ajjeechaa lammiilee nagaa irratti guyya guyyaadhaan ammoo raawwatan cinattis hanga uummatarraa hidhannoo hiikuudhaan haleellaa alagaatiif saaxilettis ammoo gahuu isaanii gabaasni ji'a darbe keessa ammoo Washington Post hojjetes mirkaneessee jira. Gareen kunis ammoo garee kanaan dura Faqqadaa Abdisaatiin hoogganamu akka ta'es Washington Post ammoo kan saaxile. Keessumattuu ammoo haleellaawwan godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Baatti milishaa fannootiin raawwataman keessaa qooda qabaachuu isaanii gabaasni Washington Post ni mul'isa. Garee sanis ammoo mootummaa waboo fakkeessuudhaan ijaaree akka ture gabaasni beekuun saaxilee jira. Gareeleen waboo fakkaatanii wagii yookaan ammoo shorrobbaa sobaa hidhatanii bosona seenuudhaan uummata nagaa irratti yakka raawwatan jiraachuu mirkaneeffachuus Komishinii Mirgoota Namummaa Itoophiyaa kanaan duraas ammoo ibsa baase keessatti eeree kan ture hoggaa ta'u kaayyoon humnoota maqaa waboodhaan ijaaramanii uummata irratti yakka raawwatan kanneenii saamicha dantaa dhuunfaa giddugala godhatan cinattis ammoo qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo gaggeessu xureessuu fi faaluudhaas kan jedhe waboon ammoo gochicha duubaa qaama mootummaatu jira jechuudhaanis irra deebiidhaan himatee jira. Haleellaan bakka bakkatti humnoota waboo fakkaatanii bobba'anii lammiilee nagaa irratti raawwatamu qaama walabaanis akka qoratamuufis gaafatee ture waboon. Waraanni bilisummaa Oromoo qorannoon walabaa akka gaggeeffamu gaafachuun cinattis isaan erga madiinaa baadhatanii maqaa isaatiin ammoo sochaan irratti tarkaanfii barbaachisu kan fudhatu ta'uu fi caasaasaa ammoo gochoota seer dhablummaa irratti bobba'an kan qulqulleessu ta'us ibsa turunsa ni yaadatama.